Cristiano Ronaldo dos Santos Averoon maqaa isaa guutuudha. Abbaa Ronaldo Jose Dini Averoon kilaba biyya keessaa Andorraatti leenjisaa meeshaalee ture. Maqaa Ronaldo jedhu maqaa Cristianotti kan dabalame kabaja taphattuu fiilmii abbaan isaa jaallatu Ronald Reagan yeroo Cristianoon dhalate pirezidaantii Ameerikaa turedha. Umurii isaa waggaa 15tti Ronaldoon dhukkuba onneen qabame. Baqaqsanii hodhuun akka barbaachisu itti himame. Garuu maallaqa gahaa waan hin qabneef manuma turuu filate. Garuu uumaan isaa gargaaree wallaanamuun guutummaatti fayyuu danda'e. Taphataa dheeraan meetira 1 seentimeetira 85 Ronaldoon dirree irratti atileetii baay'ee sodaachisaa akka ture ni himama. Jalqaba taphataa sarara mirgaa yoo ta'u gara sarara fuulduraa akkaataa dallaa bilisa qabuun taphachaa akka ture ni himama. Keep a secret with me. I'm here to take you on a journey to the wildest it can be. So come now, let's go deeper and deeper and deeper as we take the Ronaldoon jalqaba kilabii Desportivo Calitti kan makame yoo ta'u badhaatuun ture gara Sport Lisbon malee Ronaldoon milkaan taphataa dargaggeessa kana kilaboota kubbaa miilaa gurguddoo Awurooppaatti erga taasisee boodarna Ronaldoon bara 2003 kilaba Ingilizii Manchester Unitediif mallatteesse. Yeroo muraasa booda taphataa kilabii sana keessatti sarara fuulduraa cimoo ta'an keessaa tokko ta'ee ilaalamu jalqabe. Bara dorgommii isaa inni gaariin United waliin bara dorgommii bara 2007 fi 2008 yoo ta'u yeroo sanatti goolii 42 liigii fi waancaa galchuun badhaasa kophee warqee akka goolii galchuu Awurooppaa keessatti dursaa ta'uun argate. Goolii 31 liigii keessatti galcheera. Caamsaa 2008 United waliin waancaa Champions League akka injifatu erga gargaaree booda Ronaldoon bara dorgommii 2007 urjii ta'ee kabaja taphataa cimaa addunyaa Federeeshinii Waldaa Kubbaa Miilaa FIFA fudhate. Uau, que coisa linda. Este prémio ainda não tinha, primeira vez também. Bom, tinha muitas coisas para dizer, mas agora bloqueei um bocadinho. Estou muito feliz, agradecer em primeiro lugar aos meus companheiros de seleção e do Real Madrid também, o meu treinador, que eu gostava que tivesse ganho. Fica para a próxima missa. Está bem? A minha família que veio cá, Gil, meu filho, minha mãe, meus irmãos, todo o meu staff está sempre presente nos bons e nos maus momentos. E dizer que o ano de 2016 foi o melhor ano da minha carreira. Muitas dúvidas havia, mais um troféu demonstrou que as pessoas não são cegas, as pessoas dão os seus votos, as pessoas veem jogos, as pessoas veem as competições. Depois daquilo que eu ganhei, tanto na seleção como no meu clube, eu não tinha dúvidas que podia ter ganho, como ganhei este troféu, como foi a Bola de Ouro também. Foi um ano magnífico, a nível pessoal, a nível coletivo. Namoonni addunyaa kanarra jiran waa'ee isaa olaantummaan haasa'u beekaa yommuu argu beekamtii isaa ilaaluu hin tuffatu. Callisee irraa barataa hiyyeessa gaafa argu qabeenya isaa hunda baasee namummaa isaa agarsiisa. Yeroo fedhetti yeroo kamuu Cristiano jechaan ibsuun ni ulfaata. Seenaa jaalalaa isaa irraa haa dubbannu. Namoonni baay'een Cristianoon carraa qabeessa jedhu. Cristianoon garuu taphataa baay'ee carra dhabeessaa nama gaddisiisudha. Cristianoon
ijoollummaa isaatti hiriyoota hedduu hin qabu ture. Hiriyaa amanamaa tokko qofa qaba ture. Kiristiyaanoon ijoollummaa isaatti jaalallee hin qabu ture. Jaalalleen isaa kubbaa miilaa ture. Kiristiyaanoon obbolaa hin qabu ture. Maatii hiyyeessaa keessaa dhalatee guddate. Kiristiyaanoon nama amanuu abbaa isaa, haadha isaa fi ofii isaa qaba ture. Kiristiyaanoon yeroo jireenyi gara kubbaa miilaa isaa mijachuu jalqabu waan nama gaddisiisu tokko isa mudate. Abbaa isa baay'ee jaallatuuf isa kunuunsu du'aan of biraa dhabe. Ijoollummaa isaatti isaaf jiraatee du'aan of biraa dhabuun baay'ee isa gaddisiise. Haala kana keessa taa'ee hojii cimaa hard work dandeettii isaa gadi buusuun argisiise. Addunyaa guutuun biratti jaallatame. Dorgomaa dhabee moodela ta'ee peen baay'ee qaba. Ta'us Kiristiyaanoon nama ofii isaa qofa irratti xiyyeeffachuu barbaadudha. Garuu gaaf tokko dubartii garaa isaa mo'attee argate. Ishee waliin jiraachuuf murteesse. Jaalalleen jiru jechuuf sababa 1,000 qaba ture. Gargaarsa jibbuuf sababa miliyoona 1 qaba ture. Garuu gara laafessa ta'uu filate. Warri baay'ee miidhamuun godaannisa waan sammuu qaban yeroo hundumaa nama gargaaru irratti beekamoodha. Cristiano Ronaldo jaalachuuf waan baay'ee beekuu qabda. Addunyaa kanarraa namoota amanuu 4 qaba jedhee seenaa isaa maqaa gaariin katabe. Egaa daawwattoota keenya seenaa Cristiano Ronaldo kutaa tokkoffaa isaa isiniif qabannee dhufnee isaan kana ture. Haganuma qophii keenyaatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatooma. Namoonni chaanaalii keenya subscribe godhin jirtan namoota subscribe gochuu hin dagatina. Namoonni viidiyoo hojjennu isinitti tolu immoo like share gochuu jajjabeessaa. So lay down slowly, keep a secret with me. I'm here to take you